Ashama harka fuunee hordoftoota keenya kan biyya keessaa biyya alaa teessanii nu daawwachaa jirtan kun sagantaa CMN irraa isinii darbu sagantaan guyyaa irraa qarree magaalaa Kaayiroo qabadhee isinii dhiyaadheetu jira. Mee qarree tiyyaa wal barnootaaf garuma sittiin isin dabarsa. Mee wal baradhaa isaanumaan daawwattoota keenya wal baradhu isin jenna mee qarree. Hayyee maqaan kiyya Makfiraa Minawwariin jedhama. Bikki dhalootaa kiyyaatti Ciroodha. Bikki naannatti argamu Kaayiroodha. Hayyee galatoomii Makfiraa teenya daawwattoota keenya wal baruu keetiif mee garuma gaafii kiyyaattiin dabraa tokkoffaa gaafiin siif qabu mee ati bulchiinsa Abiyyi kana yookaan Abiyyi kana akkamitti ibsitame kamiin ilaalta Oromoodhaaf? Okay, an Abiyyi akka diinatti ilaala. An Abiyoot ana qofaaf osoo hin ta'in ilmaan Oromoo hundaafuu diina. An Oromoodha jeeti nutti himee ture kana dura. Oromoo sabuu isaati akka isatti. Oromoon hin sabumtu. Saniifuu nutiif diina inni yoomillee ta'u walitti takka hin taanu. Oromoo shawwadeeti Oromoo fitu jira jechuudha. Oromoo ajjeechaa fi hidhaa jira jechuudha. Hayyee mee gara gaafii itti aantutti si dabarsaa gaafiin tiyya lammaffaa nafxanyaan yookaanis sirni nafxanyaa magaalaa Ameerikaa keessatti hiriira bahuudhaan Jawaar haa fannifamu, Jawaar haa ajjeefamu jechaa jiran. Mee kana akkamiin ilaalta akka dubartii takkatti? Jawaar haa fannifamu, Jawaar ashabbaariidha jechaa jiran. Jawaar maal balleesse? Yakka inni balleesse takka hin jiru. Yakka inni balleesse malee waa takka odoo hin godhin hidhame Jawaar Mohaammed. Jawaar Mohaammed jechuun namni akka isaa nagayaan hin jiru. Mee qeerroo fi qarree gabbaati nama lubbuu namaa baasa. Meeshaa namaa barbadeessa jee hin beeku. Mirga keessan haala sirriitti haala waa takka hin balleessinitti gabbaati hiriira bahaa jaa malee nama ajjeesaa jee hin beeku. Maqaa badaa irra kaa'en. Maqaa inni hin qabne irra kaa'en. Hin qabu. Inni sabaaf saba waliin hin ficcisiisu. Hin ficcisiisu. Guyyaa tokkollee labsiin inni labsee ittiin ashabbaarii jedhamu hin jiru jechuudha. Amaara ajjeesaa saba biraaf tokko walitti bu'iinsa inni afaaniin dubbatee walitti bu'iinsa maqaa isaatiin yookaan ajaja isaatiin gaggeeffame tokko hin jiru jechuudha. Maqaa balleessa hinaaffaadha jechuudha ammatu nama. Hinaaffaarraa kan ka'e cimaa yookaan hayyuu Oromoo itti hinaafanii. Akkamsi fakkaata? Akkamsi fakkaata? Kanatti inni saba hunda akka takkalaala. Garuu nafxanyaa fi biltsiginnaa hin jaalatu. Hundi keenya ilmaan Oromootis ta'ee hundi keenya hin jaalannu. Maaliif hin jaalannu beektaa? Dhugaa hin beekan isaan. Kijiba qofa jaalatanii maaliif Oromoon nama waan yoo ati waan bareedaa ka dalagu taate si jaalan. Ati waan badaa yoo ka dalagu taate si jibbe. Dhugaan bula dhugaan jiraan. Saniifuu hin jaalannu hin barbaadu. Saniif isa jibban. Waan biraatiif miti. Sirri nama dhugaa nama haqaan jaalatan jechuudha. Hin jaalatan. Hayyee mee garuma gaafiitti aanutti si dabarsa ammaas gaafiin tiyyettatti aantu haala biyya keessa gaggeeffamaa jiru dubartiin hiriira bahaa jirtu magaalaa Wadaay magaalaa Hirnaa akka fakkeenyaatti Oromoo guutuudhaaf falmaa jirti warra hidhaa jiru kanaaf falmaa jiranii mee kana akkamitti ibsitaati dubartii? Ani qarree magaalaa Wadaay haala miidhagaatiin haala bareedaatiin hiriira bahaa jiran akkasumatti qarreen Hirnaatis. Qarreen Hirnaa fi Wadaay qofaa miti kan jirtu ilmaan Oromoodha. Biyya hunda ni jirti. Oromiyaa keessa guututti ni jiran. Saniifuu Baddeessaa, Ciroo biyyuu hedduu jira. Galamsoo bikki hundinuu akka fakkeenya ijoollee Wadaay irraa fudhachuu qabdan. Hundi keessan gabbaatanii falmatuu qabdan. Waan inni jiru kana. Gamanuma dhaamsaati qarree biyya keessaa qabdu hundi bakka takkaa ka'anii haa falmatanii. Jettaan jechuudha. Gamanuma asii dhaabnee jirra dhaamsa kee mee gaafiitti aanutti si dabarsaa malee mee gudeeddaa dubartii irra gaggeeffamaa jiru kana mee maaltu si dhaga'amaati akka dubartii takkaatti mee? Ani hedduu takkanatti dhaga'amee jira. Hedduu takkanatti dhaga'amee jira. Qarreen tan ilmoo qabdu gudeedu jiran sa'aamaa kana. Ilmoo amata 8 gudeedu jiran. Ilmoon amata 8 amma amata 8 jechuun hedduu xiqqaadha. Waa takka hin beektu. Ilmoon amata 8 gudeeddamte jechuun sammuu isii keessatti booda maal fudhatti? Saniifuu kuni isaan akka jibbuu nu godha. Yoomillee isaan hin jaalannu. Kun amma isaan waan bareedaa godhutti hin jiran. Maal waan nagaa nuti nama nagaatii if hin jiruun bareedaa miti. Namni mirga ifii biyya hundattuu akka addunyaatti namni mirga ifii falmatu gabbee dhahamuu ajjeefamuu rukutamuu hin qabuun jaan kan. Sirri jettee
Mee ammaas akkasumatti dubartiin tuni isaaniif obboleeyyanii akkasumatti haadha namni haadha qabuu fi namni jaartii qabu dubartii biraa irratti miidhaa geessisuun kun fafa gamanuma akka as biratti isaan nama dhalarraa hin dhalanne isaan dubartii hin beekan haadha hin beekan diqaalan maalirraa akka dhalattu hin beekne maalirraa akka dhalatan hin beekne silaa ilmoo namarraa garaa nama keessaa bahan ilmoo amata 8 akkami gudeeduuf yaadan sanifuu dhaloota waan biraatiin dhaloota isaanii yaa gaafatame pikkaan dhufanii hin beeknu nuti. Mee isaanuma keessaa jechuun warra kanatti garaa jabeenyaan Oromoo irratti dubartii irratti miidhaa geggeessan kanaaf isaaniif jechuudha amma kun bakki isaan irraa dhufan hin beekamu jarri biraa warri nagayaan akka dubartiitti akka haadhaatti ilaalanis jiraachuu malanii achi keessa isaan saniif nuti dhaamsi qabnuuf yoo jiraate dubartii kabajaa qabdi ulfina qabdi saniifuu dubartiin dubartummaa isiitiin kabajamuu qabdi adaraa hin miidhinaa jennaan jechu dubartii. Hayyamee gara gaafii xiyyeeffattaantu tinsi dabarsaa gaafiin xiyyeeffattaantu mee ajjechaa fi hidhaan ilmaan Oromoo irra geggeeffamaa jiru kuni mootummaan Abiyyi kuni qabsoo tana gara fuulduraatti duuba deebisuuf yaale tanaaf duuba ni deebisa itti yaaddan. Never. Kana yoomillee too if duuba hin deebisu. Ajjechaan amma miti ka jiru ilmaan Oromoo irratti amata 150 gaafa Elamoo Qilxuufaa gaafa sanillee ni jira gaafa jaarraa abbaa gadaa fa'aa ni jira gaafa sanillee garuu amma ijoollee lafaa kaatee ajjeesuu jiran. If duuba hin deebisu Abiyoot Kaasaawwan Xamanja wanni inni godhu jiru geema ijoollee xiqqoo fayyadamu jira. Nuti nu jajjabeessu jira malee if duuba hin deebisu hin jiru waan bareedaa godhu jira kadu'e awwaalachaa qabsaa'aa kufu qabsoon itti kufti kama daa'e hospitaala geeffachaa kadu'es awwaalachaa qabsoon teenya itti fufti kadu'e lafaa kaasaa itti fufna nuti qarreen jabduudha qarree jechuun yoo dirree waraanaa seente abbaa feete caalti leenca caaltu saniifuu qarreen Oromoodha bikka jirtaniif fincila kaasaan isin jajjabaadha. Mee gamanuma gaafumate tanatti si idaa jechuudha. Mee gaheen dubartii qabsoo keessa qabdu maali mee gaheen si fakkeenyaaf? Gaheen dubartoota gahee guddaa qaban. Garuu dubartoonni akka gabbaanii miidiyaa irra dubbachuu takiin gabbaanii qabsaa'uu ni sodaatan. Maaliif hamilee nutumaa itti cabsa? Ati shamarranii dhiisi waa takka hin fiddu. No jechuu hin qabdanii gabbaatee maammasaa qabdu cilfaa qabdu gabbaatee haa falmattu. Jabduun akka qarreedhaa hin jirtu addunyaa kanarratti. Saniifuu waa takka hin sodaatina gabbaa falmadha abbaa keessattuu sinirraa ilami. Jawaar Mohaammed hidhaa odoo jiru qarree fi qeerroo hundi keessan takka gabbaa falmadha gumaa caaluu hundeessaa baafadhaan isiniin jaa. Akkasumatti biyya bulchu malee jaartiitu isa duubaa biyya bulchaa jira. Namni jaartiin ergee dukkana sodaatu jaaniimi. Akkas jaan. Jaartiitu dhalaa jechuun ibidda ni beekta. Ibidda. Waan dhalaan xuuxee bara waan dhala raakee fi waan ijoollee raakaate hin dhaabbattuu ja'ama duraan. Saniifuu dubartiitu isa dhalaatu jaartiitu akkana godhee waan fedhe ni godha. Garuu gawwaadha. Jaartiinis gawwaa inninis gawwaa. Nuti qarreen Oromoo yaanneeti waan godhamu qabu laalleeti itti seenna malee hoydhaan miti ka deemnu. Si galaa jirtiimi akkasi. Oromoon leenca amma fakkeenyaaf leenca yoo xuuxe malee sini cinina saniifuu Oromoo jechuun akkasi leenca. Leenca yoo si tuqan malee si nyaatu si cininu xuxuqaa hin barbaannu hin jaanti. Hayyee mee ammallee gamanuma xiqqaa duubaan si deebisaa mee raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii Oromiyaatiif isaan kanaan mee dhaamsaatti qabdu akkamitti ibsitame? Okay, poolisiin Oromiyaa waan hin taane takka dalagu jira. Poolisiin Oromiyaa silaa kan Oromooti, kan uummata Oromootiif dhaabbame miti. Garuu dhukaasa ilmaan Oromoo irra godhu jiran. Kun ta'uu hin qabu. Booru qaallichi kun ni du'a takiin ni bu'a. Booru eenyu hojii jiraatu deeman. Moo Oromoon garaa laaffatti dhiifamaa jechuu deeman. Hin taqabballu yoomillee kana. Kanaaf fudhatama hin qabnu hin goonu. Maaliif Hacaaluu Hundeessaa dhabnee je ilmaan Oromoo hedduu dhabne. Sa'a kanatti xiqqaa guddaan du'u jira gabbee. Saniif poolisiin Oromoo booda ilmaan Oromoo hojii deebitanii jiraachuun keessa waan hafan qabneef dhukaasa uummata Oromoo irraa dhaabaa uummata Oromoo bira dhaabbadhaan isiniin jaa. Warri garaa bitamtanis if qusadhaa. Ayyaanis asirratti xiqqashootti ni da'aa fi isaaniif jechuudha.
Kaleessa gaafa TPLF isaan ergattu Oromoo ajjeesaa deemaa jaaniin Oromoo ajjeesaa turan. Arraas gisee isaan erganii nafxanyaan deemaa Oromoo ajjeesaa gisee jaan ajjeesaa jiran. Boru ammaas namni biraa gisee dhufee deemaa ajjeesaa gisee jaan deemanii sunuma ajjeesaa oolu jechuu isaa. Yoo xiqqashoo dhaabbatanii namummaan itti dhageemte nama ajjeesaa oolu siigalee qabsoota nibduu ban deebistu. Saniifuu isaaniif dhaamsiin ani asirratti qabu. Osoo hin ajjeesin mee namni biyya biraa biyya garagaraa biyya hedduutti hiriira numa ba'a. Hiriira ba'an keessa qawwee ajjeesuun hin jirtu. Namni hiriira beektumaa dhaadannoo dhageessiseetuma gala. Biyya teenya baanaan qawweedhaan ni ajjeefamtaa, ni dhoomtaa, ni hidhamtaa kana kanaatu jira. Saniifuu biyyoota biraarraa akka fakkeenya fudhataniif kana xiqqashoo dabaluu barbaadee taasisa gama xiyyaa. Waan jettu yoo qabaattee mee gama dhumaa deemaa jirra. Dhumarratti yaada fedhe ibsadhu asuma keessatti. Hayi galatoomi. Ijoolleen Oromoo tan biyya alatti biyya keessa jirtan martinuu hanqa Jawaar Mohaammed mana hidharraa gabbuuti fincilli bakka hundaa dhaabbatu hin qabu. Ni duunas ni jiraannas. Yoo hin aan du'e dhaleetu yoo aan dhaleetu hin du'a. Ilmoon dhaleessuun garuu numa jiraata. Ilmoon aan dhalu maal akka ta'u hin beekamu. Saniifuu ilmaan Oromoo hin sodaatina. Nuti sodaa hin qabnu ilmaan Oromoo. Kan sodaa qabu warra garaaf jiraatu. Maal nyaanna maal dhuuna jaan nuti yoomillee garaaf jiraannee hin beenu nuti biyya keenyaaf jiraan. Si galaa jirtiin. Saniifuu ilmaan Oromoo bakka jirtanii qarree fi qarroon bakka jirtanii fincila kaasuu qabdan gumaa Hacaaluu hanqa deebisnu. Gumaan Hacaaluu dhiigni Hacaaluu dhiiga ilmaan Oromoo dhiiga ummaa teenya dhiiga abbaa keenya dhiiga obboleeyyan keenya hanqa booti hanqa Jawaar mana hidhaa hayyootaan keenya mana hidhaa ragabaanitti fincilli bakka jiru dhaabbatu hin qabuun jaa. Abiyoot kaasaa humxaman jira. Sa'a ammaa kanarratti ilmaan Oromoo firaas taataa jira. Ilmaan Oromoo if duuba hin deebi'e hin tuttuqinaa ilmaan Oromoo jechaatiin jira. Kanan dhaamsiin dabarsu barbaadu. Abiyoot kaasee xamanjaa jette. Xamanjaa naati itti deef. Abiyoot kaasee beekama. Xamanjaan maal xamanja jechuun nama rasaasa qofaan sammuun isaa yaadu baqa nama ajjeesaa ajjee yaada. Nama ajjeesuma qofa malee waa takka waan barateen sa'u Abiyoot kaasaa humxaman baratu odoo hin ta'in mana barumsaa biraa waan dabareen sa'u. Namni barate kana hin godhu. Ajjeesuu moohamuudha ajjee ture yeroo gaafa dura aangoo tanarratti ol ba'u. Garuu ajjeesaa nu garsiisu jira jechuudha. Ajjeesu jira. Mee gamaruma daawwattoota keenya turtii keenya guyyaa irraa makfeeraa wajji marii bal'aa goonee jirra. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf sagantaa keenya asuma irratti goolabna. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nageetti isiniin jenna.